isheenis maatii isheetii wal barsiistee wanta jiru akkasuma dubbatanii isheen Andu'aalam mucattiin kun Andu'aalam bira jiraachuu Andu'aalam illee mucattii kan wajjin jiraachuu maatii beeksisanii lamaanuu akkanumatti haala gaariidhaan even as sulultaa manarra isheen jirtu kanas kuno yeroo baay'ee deddeebi'ee deema waliinuu deemanii maatii isaas maatii ishees gaafachaa haaluma kanaan jireenya isaanii kan jiraachaa jiranii ji'a 3 yookiin 4 booddee mootuu gaa'ila godhataniitiin haala saniin jiraachuudhaaf akkasitti kan yaadaatiin jiran kanuma pilaaniin jiru. Hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kanuma bakka hawwiin isaanii kana. Torbe tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa san callisitu har'a kana fidela. Odoo san callisuun baatame akka gadaan jechaa jirutti odoo guyyaa masa waan kana silaa akka dirree baafamu taate har'a wanti kun hin dhufu ture jechuudha. Garuu waan hunda ka fidu Rabbi waaqa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenna moodel ammas waan isinitti himu dhugaa obboleettii teenna haqa hariiroo isaa waliin qaban akkuma nu yaadnu dhugaadha haqa. Isaan kun akka wal jaalatan Oromoo guutuu beeka. Akka isaan lubbuu wal mararfatan Oromoo guutuu beeka. Maatiin isaanii akka wal beekan nu hundi keenya Oromoo guutuu beeka. Wal fuudhuudhaaf karoora akka qaban nu hundi keenyaan beekna hagatti dhiyaannutti jechuudha. Ijoolleen Andu'aalamitti dhiyaatan anarraa qabiiti hundi keenyaan ni beekan. Yoom cidha godhattaa yoom si cinaa dhaabbannaa yoom hamilee keessan isinii godha jennaan karoora akka qaban hunda keenyaaf warroota isa qunnamnu warroota isa bilbilan hunda keenya waan jireenya isaanii isaa ta'uuti jireenya dhuunfaa isaa ta'uuti wajjumaan isaa turre. Garuu har'a ammoo inni bakka dhugaa jira. Garuu bor seenaa dhalaa bor wanni fedhe dhufullee awwaalcha sirratti argamuu qaba. Wanni guddaan jechuudha. Andu'aalam an abdii qaba dhugaa ka beeku garuu Rabbi Andu'aalam nama amala qabeessa nama gaarii nama naamusa qabu nama saba isaa jaalatu nama aadaa isaa jaalatu nama safuu Oromoo beeku nama duudhaa Oromoo beeku ilma akkasitti ititee guddate kanama ija keessa ol jedhee ilaalle nama akkasii Andu'aalam Andu'aalam irraa mormuu hin danda'a Andu'aalamin biyya kanas Jarmanis dhufees wal agarree jirra gadhaatiin illee beekta Firaankifaart irratti jechuudha. Maaliif sin jechuu barbaade nama tokko guyyaa tokko illee lamallee utuu wajjin ooltu namni sun nama akkamii akka ta'e tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Kanaaf ammoo har'allee ammoo isa hamilee cabsuuf isa gartee waan hin taane keessa galchuuf shira ta'e jedhamee godhamee dalagame dhugaa san haqa san obboleettiin teenna ammoo asirra baatee hagana nu dubbattee uummata hubannoo qabneef nama callisee girgir jedhu kanaaf gurra buusuu keetiif baay'ee galatoomii Rabbi si haa tiksu obboleessi keenya ijoolleen dhimma kanatti dhiyaatan poolisiin amma mataa nama qaamaan illee walitti qabu nama qaamaa wal beennu nama baay'ee amala qabeettii fi haadha firaa kabaja namaa qabdu hangam beekutti anis qaamaan sirriitti hin beeka namoota jaalala guddaa waliif qaban karoora guddaallee waliin qabanii Andu'aalem wajjiniini xiqqoo wanni isaan gidduu jiru jaalala overii garmalee wal jaalatu sun immoo yeroo tokko gaa yeroo shamarran tokko fakkeenyaaf dinqisiifannaa ibsuufiif yeroo jettu itti wanni ta'uu qinaatisii yookaan immoo maal jedhama wanni itti ta'uu dandeessi. Innis immoo gaafa isheenis dinqisiifattoota hedduu waan qabduuf waanuma akkasiiti. Kun immoo waanuma jiruudha. Kun immoo sadarkaa akkasiirraan isaan gaadhee si yaadu akka kiyyatti karoorri isaanii guddaadha. Soomana hiika kana booda koonsartii ayyaantuu guutummaa Oromiyaa magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu keessatti qopheessuudhaaf akkasumas biyyaan alattis biyyoota gurguddoo garaagaraa keessatti qopheessuudhaaf propoozaala qopheessanii xumuranii wanni jiru qophaa'ee dhumee hojiitti seenuudhaaf isheen immoo manaajera wanni itti aantee jechuudha lalisaa Indiriisitti itti aantee manaajera sagantaa sanaa taateeti kan isheen hojjettu akka kanatti karoora guddaa fi mul'ata guddaa waliin qabu turani an kana dhibbatti jala mureen isinitti akkas ture ani gaa gidduutti wanni dhufee guyyaa kaleessa siga namni karoora guddaa qabu namni karoora du'aa qabu akka kanatti babbareedee torbee kana keessa guyyaa dhaloota ishee kabajachuudhaaf kan isheen mana suuraa turte kaleessa galgala saa 10 irraa kaaftee hanga saa 1tti waliin akka kanatti qophii qabdi turte suuraallee maxxansitee jirti wanni jiru kana ture
gara jabummaa akkasiis ani anduun hin qaba jedhee yaadu rabbiin bichaan beeku wanna jiru immoo erga qorannoon geggeeffame adda baafame booda akkasumas qorannoo mana hospitaalarraa kenname awwaala booda inni mama jedhamee eegamaa jira isuma eegna jedheetiin abdii qabaa. Garuu waan tokkotu jira wanti wal dhosuu hin qabne kuni wanta amma obboleettiin keenya moodel dubbachaa turte irratti yeroo ilaallu wal dhabdeen adda addaa akka jirutu mul'ata. Artistootuma kana keessaati artistoonni bakka lamatti wal qoodanii jiranii ani waan sana sirriitti waan quba qabutu jira. Warra baala gizee jedhuu fi warra immoo artistootuma callisee sabaaf dhaabbatutu jira. Kana keessatti fedhii adda addaa jira. Namni walitti bu'uun waliin dorgomuun hin jiraan. Yeroo baay'ee warra artistii ta'a kun sirba faas wal jalaa fuudhuu fi sana fa'iini amma kana gidduutti mucayyoon kun waan gaagaamte natti fakkaataani. Isa karaatti dhabamsiisa yeroo dhabanii jaartii isaa ajjeesisanii isa takka godhe jechuudhaanis wanti kun ta'uu hin mala. Waan tokko jala mureessinitti biyya sana keessatti har'a qeesiin waraana mataa ofii qaba. Paastarii waraana mataa ofii qaba. Atileetiin Fayyisaa Lalisaa fa'aa waraana mataa ofii qabu. Namni hundinuu waraana mataa ofii qaba. Rabbumti haa eegu namoota lubbuudhaan jiranii fedhii irratti wannoo ta'ee fi namni wal fixuuf sichi walitti deema. Sheekonni waardiyyaa mataa ofii qabu shugguxii hidhatan namni hundinuu kana keessatti namoota kana rabbi haa eegu jennee akkasitti nuti du'aayii goonaa fi garuu fedhii adda addaatiin warra Habashaan komatinaa. Acaaluu kan manaa baasee ajjeesisee Laamroot Kamaalii warra Habashaadha. Warra Habashaa yoo jenne fakkeessuu ta'a kan daadhii kalaan kan ajjeese Oromoodha. Hundumtuu acee manaa baasee kan ajjeese Oromoodha. Mucayyoo kanas amma kanumta ajjeese takka turree waan nageenyuudha. Mucaan kuni kana hin godha haadha warraa isaati irratti namni saba isaatiif falmatu haadha warraa isaati irratti kana hin godha jedhee hin amanu jechaadhaan. Rakkoon jiraachuun godhuu danda'a bee. San garuu seerri qoratee gadaa baasu fafakkeessuudhaan osoo hin taane akka Hacaaluu fafakkeessuudhaan osoo hin taane dhugaa qoratee togannu haa baasume. Roobale barbaanna. Roobale galatoomee qoymee takka na obsaati. Waa hunda dura boletii ta'e nagartee taanurra warra gamtuu kan akramteef rabbiin qubsuma gaarii haa qubsiisuuni. Maatii fi firoottan ishii warroota ishii deeggaranis jaalatanis Oromoota hunda kenna jechuudha. Akka malee amilee nu cabee qalbii nu cabxee boletii kichuu tana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin leen dhugaasii haqasii haa baasu. Rabbiin baasa garuu an haqni isii sun dhugaan isii sun mootummaan Itoophiyaa yookaan ammoo poolisiin ni baasa jedhee hin abdadhullee takkaallee Itoophiyaa keessatti dhugaan namaa dhugaan haqni uummataa bahee hin beeku. Battee Urgeessaa poolisii fuudhee mana ajjeesee bar kabee kan abbootii gadaa Oromoo jilbiinsachiisanii karrayyuu bakka takka irra shananii nuyi miti nama biraas hin jedhanii bar. Dhugaa Hacaaluu akkas jedhamne takka Itoophiyaa keessatti mee dhugaa nama tokkoo ka'ee nu agartanii beeytan. Kana jechuun shira ta'e jedhamee hojjetamee itti yaadamee dalagame. Fakkeenyaaf obboleettii ta'e moodel rabbi isaa tiksu siif amma siif sodaachaa jiran. Maaliif hagaatti amma asirra baatee dubbatte kana namni riikardii godhee hin ergaa sagalee kee hin beekanii namni warroonnummaan isa kana jala deemanii akkasitti akka isin amma nutti himtan torbee tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa san cal'isutu har'a kana fidela. Odoo san cal'isuun baatame akka gadaan jechaa jirutti odoo guyyaa masa waan kana silaa akka dirree baafamu taate har'a wanti kun hin dhufu ture jechuudha. Garuu waan hunda ka fidu rabbii waaqa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenna moodel ammas waan isinitti himu dhugaa obboleettii teennaa haqa hariiroo isaa waliin qaban akkuma nu yaadnu dhugaadha haqa. Isaan kun akka wal jaalatan Oromoo guutuu beeka. Akka isaan lubbuu wal mararfatan Oromoo guutuu beeka. Maatiin isaanii akka wal beekan nu hundi kenna Oromoo guutuu beeka. Wal fuudhuudhaaf karoora akka qaban nu hundi kennaan beekna hagatti dhiyaannutti jechuudha. Ijoolleen Andu'aalamitti dhiyaatan anarraa qabiiti hundi kennaan ni beekan. Yoom cidha godhattaa yoom si cinaa dhaabbannaa yoom hamilee keessan isinii godha jennaan karoora akka qaban hunda kennaaf warroota isa qunnamnu warroota isa bilbilan hunda kenna waan jireenya isaaniis haa ta'uuti jireenya dhuunfaa isaas haa ta'uuti wajjumaan haasaa turre. Garuu har'a ammoo
inni bakka dhugaa jira. Garuu bor seenaa dhalaa bor wanni fedhe dhufullee awwaalcha sirratti argamuu qaba. Wanni guddaan jechuudha. Andu'aalam an abdii qabaa dhugaa ka beeku garuu rabbii